Eerpoortii Itoophiyaa keessa erga geessee mucaa kana jechuudha. Namoonni viidiyoo ishee waraabanii jechuudha. Harka duwwaa jirti, humtuu harka hin jiru. Bilbila illee harka irraa hin qabdu. Namatti bilbilaniif hin dhabanii, shaantaa illee hin qabdu, harka duwwaadha jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Egaa yeroo tokko yeroo biyya Arabaa kana uffonni akkamitti akka dhufanii hin beekamu. Harka duwwaa ufuu dandeessaa, madaamiin harka duwwaa si geggeessuu dandeessi yookaan immoo biyya Arabaa illee geessee osoo humaan hojjetiin deebitee galuu dandeessaa. Waan baay'ee jira dhugaa. Dubartiin kun amma haadha ijoolleetidha. Viidiyoo kan biraallee ilaaleera. Oromoodha mooti. Oromoodha yeroo boossu garuu yeroo boossu afaan Oromootiin bo'aa turte haadha ijoolleeti. Namoonni viidiyoo ishee waraabanii yoo sammuu dhabdee ijoollee keetii jedhuuni baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqa. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akka kutubee akkam jirtu nagaa keessanii. Baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u. Viidiyoo baay'ee ilaalee jechuudha. Biyya Arabaa kana gahanii ijoollee 3 Saawud Arabiyaa jechuudha. Saawud Arabiyaa gahanii ofirra kan deebisaman nama 3 argee jechuudha. Warri akkasii dhuguma dubbachuudha baay'eetti dhaga'amuu danda'a. Isheen kun illee nama hojjetee ka'ee harka duwwaa geggeeffame barbaaddi. Biyya kana keessatti dallaalonni yeroo gara biyya Arabaatti ijoollee keenya calaasanii bakka birriitti argatan amma immoo birriinsaa oovarii ta'eera. Hamma 80,000 kaffalama. Amma 80,000 namni tokko kash godhee kaffala waan ta'eef osoodhuma ati dhukkuba guddaa qabaattee dhukkuba keessana natsaa bakka bilisa si barreessisiisu. Maaliif birriidha waan ta'eef. Ijoollee 3 kan hin arge jechuudha. Tokko kan dhukkuba dhaqna shirraa waan akka hooksisaa wayii xos akkas jedhu hamma harkaatti kan irra jiru erganiitu achuma imbaasitti yeroo ilaalamtu mucaan achi geessee dhaqna ishee baay'ee wanta harkaa fuutee nyaattu miti gaa. Mucaan asitti yaalamuu qabdi malee biyya Arabaa dhaquu hin qabdu. Ofirra deebisan. Mee ilaala birrii hamma isheen baaste yookaan lafa gurgurame yookaan horii gurgurame yookaan waan ta'etu ta'e jechuudha. Isheen kun garuu dubartittiin kun garuu eerpoortii keessatti namni akka multe jedhuun hin jiru jechuudha. Caljettee boossi. Hin raafamte akka nama qorrii dhayee busaan qabeetti akkanatti raafamte jechuudha. Egaa yeroo baay'ee hojjettee madaamiin illee sababa wayitiin harka duwwaa illee si geggeessuu dandeessi. Waan ati qabdu keessa birrii maallaqa kee waggaa meeqaafaa si dhorkattee sababa wayitiin si xaxxee gara biyyaatti illee si erguu dandeessi jechuudha. Baay'ee ulfaata waa'een biyya Arabaa. Dhaqanii nagaadhaan galuunsaa jechuudha dhugaa waaqa. Garuu lubbuudhaan galuunis immoo waanuma tokkodha. Warreen du'anii galanii saanduqaan galanii jiru waan ta'eef warreen lubbuudhaan galan immoo galata jechuudha. Waan biyya Arabaa jabaateera. Inni kan biraa immoo Saawud Arabiyaatti jechuudha. Ijoolleen hin dhaqu malee hojii seenaan jiran. Tokkoffaa maalidha seetanii asii dallaalonni waan isaan godhanii sinii barumsa ta'a warra achi jirtanii fi barumsa sinii ta'a yeroo baay'ee jechuudha. Bakka jirtanitti dhaabbattanii obsitanii turtanii akka hojjettaniif isin fayyada viidiyoon kun jechuudha. Idduma jirtanitti jechuudha. Yoo ulfaataa ta'es iddoonsaa manichoo baay'ee ulfaataa ta'es ulfaatina isa kanan caalu dhaqanii biiroo taa'uun caalu otoo nama kafiilan argatiin dhaqxee achi taa'aa ooluu hin caalu. Manichuma iddoo jirtu sanatti jabaattee biyyuma jirtu sanatti yoo danda'ame biyya iddoo jirtu gara biyya biraatti darbuu yoo danda'ame xuru. Garuu gara Itoophiyaa dhufeen deebi'ee deema yoo jette ta'e dallaalonni maal godhu seetan amma ototi kafiilan argatiin si erguzim jedhani. Kafiila beektumtiire kan dhufe achi gariin gaafumaati xiyyaararraa buutu eerpoortii biyya sanaatti dhufe si fudhatee gala. Gariin immoo bultee guyyaa tokkotti guyyaa lamatti dhufanii si fudhatu. Yoo kafiilaan deemte ta'e. Garuu akkasumatti si oofan taanaan maktaba keessatti amma ammoo minaanillee akka duraanii namaan kennanii. Ijoolleen viidiyoo hojjetatan jiru. Ijoolleen shamarranii asii nagaa deemanii yuunifoormii uffatanii deemanii jechuudha. Yuunifoormii uffatanii deemanii
iddoo sanatti maktaba keetti galanii ji'a 4 ji'a 3 ji'a 2 ji'a 1 waan nyaatamullee akka duraanii namaan kennan jedhan nyaanni illee hin jiru. Dur yeroo bara keenyaa faallee nyaanni sa'aatiidhaan dhufa mulluyyuu haa ta'u malee sa'aatiidhaan dhufa. Ganama shaayiif kubuziin dhufa guyyaa mulluun sun hin dhufa ruuzii mulleeffamee dijaajni dheedhiirra naqee jechuudha. Amma immoo inni hin jiru. Ijoolleen baay'een achi keessatti dhukkubsatanii nagaa fayyaa asii bahanii 8,000 7,000 laal 8,000 7,000 kaffalanii dhaqanichitti warra dhukkubsatan kan du'eeyyuu jira jedhu ijoollee viidiyoo hojjetanii jechuudha. Nagaadhaan dhaqanii tokko warra afaan hin beekne fa'a afaan beeku jedhanii sobanii asii sobaniitu ergu. Warra kaan dhukkubu mallee qulqullinaan hin ergani. Nama 3 dhugaa waaqa nama 3 ofirra deebi'e nama dhukkuba garaagaraa qabu erganii jechuudha. Silaa dhukkuba sakkana mul'atu miti isa keessaayyuu gaafati dhaqxu hin marammaramta hospitaala geeffamte irra deebii cheekii godhamta. Dhukkuba maalii nutti fiddee dhufteedha. Kanaaf isiniif garuu barumsa ta'a warra achi jirtanii fi warra dhaqaa jiraniif immoo ani hin beeku dhimma isaanii namni yoo itti meellee nagaan biyya keessatti amma namni tokko birrii 80,000 qaba taanaan waan baay'ee hojjeta. Waan isin dhibu baankiin xiqqaaqinna anasteenyaa jedhee jechuudha. Wanta xixiqqaa minaamin isaan waan xixiqqaa fi maani waan gadi bu'aadha jedhee maallaqa baankiin namaa kennuyyuu 40,000 fa 50,000 fa'aati. Ilaal liqii baankii jechuudha. Ishee hammana fudhattee namoonni liqeeffatanii buna jabanaa shaayii waan akkana karaa rafaatti hojjetu jechuudha. Birrii tokkollee warri hin qabne kana liqeeffatanii ati garuu 8,000 kash gootee itti kennitee yeroo deemtu maal ta'asumatti gabaa teessee dinnicha shunkurtii kee gidduu yoo teessee akka namaatti jechuudha. Akka namoota kaanii waan baay'ee hojjeta namni galgala fa'aa dhugaa waaqatoo daandii irra deemtanii 8,000 kash gootee dallaalaatti kennitee qixee maktaba teessee dhukkubsattee yookaan mataan si tuqamee deebitee dhufuu moo akka dubartiitti kana harka duwwaa galuu moo asumatti feetu shunkurtii kee dinnicha kee boqqolloo maal karaa irratti dinnicha fa'aa baqa warreen ogummaa qaban dhugaa waaqa waan baay'ee hojjetu karaa gubbaatti jechuudha. Magaala taanaan immoo waan baay'ee hojjettaa jechuudha. Namoonni magaalarraa qabaxiidha yookaas hin qabatu waan ta'eef waan sagal bitu warri magaalaa jechuudha. Karaarra yeroo deeman illee waan baay'ee bitaa deemu. Magaalarra yeroo jiraattutti. Magaalatti namoonni magaalaa baasii baasuudhaaf baay'ee wanti hin jedhan hin sassatan. Wanti xiqqaa akkasii hinuma bitu karaarratti jechuudha. Karaarra otoo deemtanii shamarran akka jirtu karaarra jirti dhugaa waaqa. Jara wayya warra biyya Arabaa deemu harka meeqa. Isaan amma waggaa tokko karaa marra ta'anii yoo hojjetan booda gara manaatti ol deebi'u. Mana banatanii mana keessatti hojjechuu jalqabu jechuudha. Daldaloonni warri xixiqqaan akkasii gabiisa namni tokko illee hin beeku. Kan bunaa keessatti buna jabanaaf shaahii waan akkasii fa'a gabiisa eenyullee tilmaamee biraan ga'u dhugaa waaqa. Bu'aa baay'ee qaba jechuudha. Bu'aa baay'ee qaba. Kanaaf warreen birrii hamma kanaa ifin achi dhuftaniyyuu sinuu maaliif hin hojjettan dhugaa waaqa rakkachuurraa achitti namoonni rakkatan gad of deebisanii hojjechuudha. Birrii 8,000 kaffalanii biyya Arabaa deemurra as taa'anii hojjechuu wayi. Isin garuu galeen deebi'aa biyyan qayyaradhaa maal kana dhiisaa yeroonsaa badeera. Dhuguma isiniin jedha yeroonsaa baay'ee rakkisaa ta'eera. Amma Saawud Arabiyaan banameera jedhanii odeessu namni naqa hojiin seenu. Namni naqa hojiin seenu. Achi gahee kan ji'a 3-4 osoo hin dawwaliin jiru fa'aan beekan. Kanaafuu jabaadha malumaaf waan isin gargaaru lafa jirtanitti of jabeessa jabaadha. Galanii deddeebi'uurra immoo idduma sana hojjetachuu wayyaa. Fakkeenyaaf galtee amma fakkeenyaaf 8,000 7,000 kaffaltaa yeroo deebitee dhaqxu sana immoo yookaan akkati yaadde ta'uu dhiisuu danda'a, manichi ta'uu dhiisuu danda'a, baqa jireenyi kee ol gadi ta'uu danda'a. Iddoo jirtutti garuu haalli isaa ulfaataa yoo ta'e illee obsitee kaffaltiin si kaffalamaa jira waan ta'eef obsitee jiraachuu dandeessa.